obbo Taayyee Danda'a hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akka adabamu itti murtaa'e. Manni murtii dhaddachaa irra taa'een obbo Taayyeen yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabatanii argamuun hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas birrii 5,000 akka adabamu murteen darbee jira. Deetaan ministeera nagaa duraanii fi miseensa caffee kun labsii bulchiinsa to'annoo meeshaa waraanaa jalatti himatamanii jiru. Dhimmi isaanis mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti mana murtiitti ilaalamaa turuun isaa ni yaadatama. Himanni kun obbo Taayyeen meeshaa waraanaa heeyyama hin qabne kilaashii 1, kaaznaa kilaashii 2 fi rasaasa kilaashii 60 mana isaaniitti argameera kan jedhudha. Abukaatoo obbo Taayyee kan ta'an obbo Abarraa Nugus ragaaleen ittisaa dhagahamuu qaban 3 turan. Isaan bifa sirrii hin taaneen osoo hin dhagahamin darbee jira. Murtee manni murtii murteesse kabajnus komii qabna jechuu isaa BBC'n gabaasee jira. Kun mana gurbaa qaxaleeti.